Gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa qilxuu kaarraa fi zoonii giddugala Oromiyaa aanaa yaayyaa gullallee keessatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhatee waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Godina Harargee lixaa aanaa bookee keessatti waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP uummata nagaa qeerraa buqqisuu fi hawaasa nagaa irratti ajjeechaa suuqannee isaa raawwachaa jiraachuu himan. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Baddallee guutuu keessatti ergamtoonni waraana murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hawaasa nagaa jumlaan mana hidhaatti guuranii hiraarsaa jiraachuu himan. Tiraamp haleellaa dhaabuu ibsuu siiraan marii barbaada akka hin jirre ulaa Hormuuz to'attee akka jirtu ibsite. Adoolessa 27/2026 Ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii fangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Harargee lixaa aanaa bookee keessatti waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP uummata nagaa qeerraa buqqisuu fi hawaasa nagaa irratti ajjeechaa suuqannee isaa raawwachaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee lixaa aanaa bookee ganda maddarraa araddaa biyyoo jaaroo jedhamuun beekamutti maafiyaan waraana mootummaa PP uummata nagaa ajjeesuu qeerraa buqqisuu fi hawaasa nagaa mana hidhatti guuranii dararaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Jiraattonni yaada isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaaf kennan akka himanitti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kanneen maqaa sakattaa woboo jechuun bobbaafaman adoolessa 9/2026 namoota nagaa bifa suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Namoota ajjeechaa suukanneessan irratti raawwachuun ajjeesan kanneen maqaan isaanii nu qaqqabe Caalaa Diinoo, Alam Ziyaad, Siraaj Diinoo, Nuuree Hasanii fi Roobsan Abdallaa Usoo kanneen jedhaman magaalaa bookee iddoo haroo jedhamutti haala suukanneessan ajjeesanii gatuu fi namni Qaasim Aliyyii Haajii jedhamu ammoo madoo ulfaatan irra gahee wayitaa ammaa haala yaaddessaa keessa jiraachuu dubbatu. Guutuu aanichaa gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP tarkaanfii woboo waraana PP irratti fudhatu hordofuun tajaajila hawaasaa kanneen akka niitorkii balleessuun uummata naannoo sanaa qeerraa buqqisaa jiraachuu itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa qilxuu kaarraa fi zoonii giddugala Oromiyaa aanaa yaayyaa gullallee keessatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhatee waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa qilxuu kaarraa keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa guyyaa har'aa adoolessa 27/2026 godina lixa Wallaggaa aanaa qilxuu kaarraa ganda daandii guudii daandii gurraachaa irratti barii barraaqaan tarkaanfii humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa haleelee du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Jajjabeen woboo tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hedduu ajjeesee madeessuun meeshaalee waraanaa qawwee AKM 2 fi hidhannoo 2 dugda loltoota waraana PP irraa hiikachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Ittuma fufuunis korommiiwwan sabaa jajjabeen woboo giddugala Oromiyaa Salaalee aanaa yaayyaa gullallee keessatti tarkaanfii ilaalessaa humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen loltoota PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa woboon zoonii giddugala Oromiyaa adoolessa 23/2026 godina kaaba shaggar Salaalee aanaa yaayyaa gullallee ganda Iluu Dirree jedhamu keessatti tarkaanfii akka bakakkaa diina irratti fudhachuun loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo milkii argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibseera. Jajjabeen woboo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP 21 battalatti ajjeesee 13 madoo cimaan rukute meeshaalee waraanaa hidhannoo fi qawweelee AKM hedduu rasaasa hedduu fi kophiilee waraanaa gosa garaagaraa
Loltoota waraana maafiyaa mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufa. Oromiyaan biyya. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Baddallee guutuu keessatti ergamtoonni waraana murna maafiyaa mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa PP hawaasa nagaa jumlaan mana hidhaatti guuranii hiraarsaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Baddalleetti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa PP iddoowwan maratti caasaa isaanii diriirsuun jiraattota hiraarsuu hammeessanii jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Magaalaa Baddallee dabalatee aanicha guutuu keessatti ergamtoonni mootummaa bilchiginnaa PP torban darberraa eegaluun gubbaa hanga gaditti wal utubanii konkolaataa deddeebisaa uummataa garmalee sakatta'uun namoota hedduu mana hidhatti guuraa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Kana malees namoota waraqaa eenyummaa dijitaalawaa qaban fuula haarawaa jedhanii mana hidhatti darbachuu fi hawaasan immoo waboon naannoo kana dhiyootti waan seenuuf jabaadhaa eegaa jedhanii hawaasa nagaa rakkisaa kan jiran ta'us itti dabaluun ifoomsaniiru. Namoonni baay'inaan 200 ol ta'an waajjira poolisii magaalaa Baddallee kutaa dhiphoo ta'e keessatti hiraarfamaa jiraachuu fi namoonni maallaqa qaban immoo jaleewwan mootummaa nafxanyaa bilchiginnaaf kafaltii guddaa kafalanii bahaa akka jiran miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Tiraamp haleellaa dhaabuu ibsuu siiraan marii barbaada akka hin jirre ulaa Hormuuz to'attee akka jirtu ibsite. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Iraan ulaa Hormuuz to'attee akka jirtuu fi Ameerikaa waliin mari'achuuf gaafata akka hin jirre ibsite. Kunis erga Doonaald Tiraamp haleellaa irraa dhaabuu ibseeti. Tiraamp erga US halkan 13ffaaf walitti aansuun Iraan irratti haleellaa raawwattee booda haleellaa dhaabuu ibse. Tarkaanfiin US kun akka Iraan wiirtuuwwan US baha giddu galeessaa keessa jiran irratti haleellaa raawwachuun haaloo baatu waan dirqamsiiseef biyyoonni lameen yeroo torban lama ta'uuf waraanatti deebi'anii turan. Garuu hanga US haleellaa hin raawwannes Iraanis haaloo ba'uu irraa akka of qusattu ibsiteetti. Haleellaan US kun gatiin boba'aa baarmeeliin tokko erga caamsaa darbeetii yeroo jalqabaaf $100 ol akka ta'e taasiseera. Erguma Ameerikaan dhukaasa dhaabuu ibsitee as ammoo Joordaan dirooniiwwan Iraan 2 rukuttee buusuu ibsite. Aangaa'onni nageenyaa Iraaq ammoo buufati humnoota kurnoota Iraan kan kaaba Iraaqitti argamu dirooniidhaan haleelamuu ibsan. Tiraamp erga gorsaan humna waraanaa isaa haleellaan dandeettii Iraan ulaa Hormuuz irratti qabdu cabsuuf eegalame waan milkeessuuf hidhate dursuun hanqinaaf saaxilamuu ibsee booda haleellaa dhaabuu labse. Qondaalli US ajajoonni waraanaa xiyyaafannoo isaanii dhabaa jiraachuu pirezidaantichi himuu Reuters gabaaseera. Qondaalli waraanaa US Jeneraal Dankeen humni ittisa biyyattii haphataa jiraachuutti yaaddoo akka qaban ibseera. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.